lola Buli gairo Ruti gairo Mija darah dilanya Buli gairo Ruti gairo Mija darah dilanya Buli gairo Ruti gairo Naroma yahan dilanya Ambo demandi, tangelo demandi, tanjini demandi, nagamter gimpi gupa wakakatan nuti kairo najo gupa dilanya. Buli kairo, nuti kairo mandi gupa dilanya. Buli gairo, ruti gairo, jima buka dilanya. Beki demandi, tamani demandi, tajima demandi, akaror bale kuba wakakatan ruti gairo, noromo dilanya. Buli gairo, ruti gairo, naroma yahan dilanya. Buli gairo, ruti gairo, nire gupa dilanya. Orana demandi, tawallo demandi, tamatu demandi. India ba kaba ke bawal bakatan ruti gairo narogu dilanya. Buli gairo ruti gairo wambarara dilanya. Buli gairo ruti gairo murayurra dilanya. Akasinka Oromo nabil bilu jalqabani jechuun nabil bilanii maal taatee jedhanii nagaafatan baay'ee nagaafatan Oromoo Ameerikaa Kanaadaa ammallee Noorweey illee ijoollee miseensota keenyaa jira Hussein Ahmad faa mucaa jedhamu tokkoo fi sabboontuu faa jira nabil bilanii na dubbisanii jechuudha akkasiin egaa sababa sirba kana sirbettiin aniyyuu miila argadhee si jechuu barbaadeetti laliseen san anu magaalaa liseenii nuwogo bana sirbeef san anu dubbii miilaatiin gaa jajjabduudha. Gaa dubbii miilaatiin yoo tuqan bakar waareefaa sammuu keessa nama dhufaa. Kafaloo faatu sammuu keessa nama dhufaa gaa qabsaa'onni Oromoo hangan qaban warreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti miila dhabani. Mee akkamiin miilli keessa irraa cituu danda'e? Miila bitaati moo miila mirgaati? Miila bitaati. Miilli kiyya lola irratti narraa cite. Lola kana loluu turree yeroo chaartaraa baanu sanii jechuudha yeroo chaartaraa bahuuf deemna amma gara kibba bahaatitti deemuuf deemna silaama nuti humniti teenya gara kibba bahaa baaneeti achirraan gara kibbaatitti as dabruudha karoorri ture sagantaan ture akkas ture nuti aga nama muraasa tokko illee hin geenyu nu dura humna baatee kibba bahaa dabarteetu jira amma gaa humnitu sun deemtee bakka deemtuuf san yeroo geessu tun akkaasii itti aantu jedhaniiti murteessanii jiranii kana jaalturqii daadhiifaatu nu waliin jira seenaan isaan yaadattu amma hin jiru lubbuudhaan abbaan cibra keenya jaalturqii daadhiiti amma achi jiraachuudha muraasa tokkooni kana gantuutu nu fide laal bobbaa keenyaa fi sochii keenya quba qaba gantoonni kuni namicha tokko namicha olaanaadha gan namichi kuni
namichi kun Tasfaayee jedhama nama Ambottiin dhaladheen hundadhan Ambottiin dhaladheen hundadha gurbaan kun Tasfaayee jedhama amma Tasfaayee kanaatiitu nu keessaa basaasa diinaa ta'ee jechuudha humna keenya kana keessa odoon ta'in duraan an humna isaa keessaa iyyuu ture namichi kun caccabsaa odaa jennaan abbaan buttaa keenya bakka caccabsaa odaa kana isa fidan namicha kana fidan Tasfaayee kana fidan caccabsaa odaa itti aanaa isaa godhan yeroo san shira guddaatu ture hirrisa wal xaxee deema keessisaa dheeraadha shira san hogganoota jajjaboo ni waamanii beektaa wayita san hogganoota jajjaboo ni waaman karaa Finfinnee kanatti waamanii kan shakkii irraa qaban akka malee sodaatanii ni waamanii amma Tasfaayeen kun basaasaadha jechuudha namichi kun leenjisaa jedhama maqaan qabsoo isaa leenjisaadha ammoo maqaan dhaloota biyyaa isaa Tasfaayeedha warra Ambootii jedhe inni informationa guutuu sochii kana akka humniti tun humna fargaatu humna jabduudha humni teenya tuni akka humniti tuni socho'uuf deemtu informationa qabaa jechuudha namichi amma gaa yeroo kana nuti sochii amma bariisaa obboroo kana nu bakuuf deemu nurratti baname jechuudha lolli kun nurratti baname gaa bakka qabannee jechuudha gaama bakka nu qabsiisanii hatattamaanii jaalturqii fi waariitu jira nu bira isaan lachuutu jira narraan tana namichi tokkos ni jira nama wayii tokkos jira nama hooggana namicha san sirrii ta'een beeku maqaa isaa amma nam sadii ta'uu isaanii qofaan yaadadha nama sadii nama jajjaboo ta'uu isaanii qofaan yaadadha isaan kun akka bahan isaan kanaaf golgaa goonee karaa banneef jechuu isaan kanaaf karaa ni bannee isaan kun ni bahanii amma nuti lola calqabne amma nuti tasumalee socho'uu hin dandeenyu jechuudha qabamnee jirra socho'uu hin dandeenyu dirqama haga rabbiin nu lolchiise loluu malee fala biraan qabna nuti amma nuti lolatti teenye ijoolleen bakka qabatanii warri kilaashiidha bakka qabsiisne girnoof sadii qabna muraasa keenya kana keessatti girnoof sadii qabna ani abbaa lammaffaa girnoofiiti itti aantu abbaa girnoofiiti amma qabsiisne ijoolleen bakka qabatanii namicha abboomsaa jedhamu tokko wagganni itti gaafatamaan keenya bakka qabatanii jiranii amma anaa fi mucaan kun asiin qabannee jechuudha mucaan girnoof qabataa gaandutti walitti meeshaa tokkicha qabnaa wal gargaarraa wal jidduutti kan meeshaa tokkicha qabnaa jechuudha amma waggaa bakka qabannu ani moggaarraan qabanni ijoolleen lola meeshaan gurguddaa fi xixiqqaan waliin seenu beektaa bakkuma takka akkasittiin duudanii steeppiidhaan seenanii seennee steeppii keenya qabsiisanii seennee jechuudha waggaa lola seennu calqabne lolli calqabame lolli kun sa'aatii dheeraaf deeme sa'aa dheeraadhaaf deemee namni kun maal ka waan gantuun fidde ka maaliin sitti waan ati qophii hin qabne waan humna keetti waliiti lolli sa'aa dheeraadhaaf deeme dhumarratti mucaan kun wareegamee jechuudha abbaan girnoof keenya kun akka badatti dhahame amma yeroo mucaan kun dhahamu ani harkaan na ajaje harkaan fuudhiif duubatti siqii anamma dafeetiin meeshaa kana butee if duubatti siqee muka xiqqaa wayiitu akka na duuba jira muka kanatti hadheetiin asiin laalladhe yeroon asiin laalladhu halaalaan kan na dhahe kun baazuudhaan halaalaan na dhahe beekte amma yeroodhaan an hogguu lama harkisu girnoof kan hogguu lama hoggaan an harkisu walumaan kunne battala teenyaa jedhamtu duraan battala qabna battala qotannee qabnu jirra odoo lolluuti baanee battala kana keessaa if duratti baane odoo lolluu if duratti baane amma kun hoggaa asiin hafuu dhufa walumaan kunne anaa fi miila kiyya sani keessaan bu'e ilaal battala kana keessaan bu'e battala kana keessa bu'u waatu na gubbaarra bu'eensa beektaa waan gidaarri wahii gidaankida kun battalli qotamtee jirti waatu asirra na bu'eense nuti yeroo san kopheen iskaarbaa jennuun kophee waraanaa kun amma dhufee bakka nan dhufe kana amma gahee jiru asirraa hirama amma kophee kana qabna waan na gubbaa buukanaan waan biraatu seen amma ijoolleen natti hin dhagaamne kaaba samma hadoode garte nakaasuu dhufan ijoolleen jaallalise mucaa tokko ijoollee takkanii yaadadha nama lama nakaasuuf dhufan yeroo isaan nakaasuu dhufan ijoolleen tunilleen achumatti daaraa taate
achi gaani ka undandeenya ugaana katilaalu miilli kiyyaayuu jiru miilli nuun jiru amma uma gochuun danda'u miilli akkaanan godhu waan godhanii sin qabu ni faca'e fuula kana duraani fuuluma suduuda dura odoon tahin cinaacha kanaan na dhufeeti akkasitti facaase miilli facaase kana booddeegaa anillee waaniin harkaa qabuu fi boombii aaraatis ta'e ibidaatis niin qabaa hagan danda'u achi booda niin aareeyyuu baay'een aare hagaan if beekutti baay'eedhaan lolee jechuudha eegas booda dhufan na bira gahan namni gaammaa maaliin si hima gaamma namni hin jiru na bira gahanii jechuudha bakka takkaa jira yoo akka waaqallee maal goonu itti gaddarbuun takkaa jira bakka kana gahan kaa wayyaaniin dhufanii akkatti buufatanii shaabiyaadha yeroo san shaabiyaadha warra shaabiyaa kana dhufan kaa akkana buufatanii dhufanii anamma aaree anamma gaa waan hin ta'e haa ta'uu malee waan takka amma rasaasallee ka amrii yookaan sinyaalee jennuun tana malee naafillee nafne boombii aaraatiin amma tokko ifirraa bulookii godhe achi booda gaa amma akkana arkaniin barbaadee huwan amma akkana arkanii dafaniin ajjeesaniin barbaadee huwan amma jannaani asiihin itti gaqqabe ugaan itti gaqqabu alaa fi narsii takka narsii intala shaabiyaati intalti narsii ni wareegamtee taloltuudhaa sanii harka kanaa irraa faca'e duuba kanaan harka kanarraa hin facaase amma argangaa bakkaanan jiru argani amma seenan kaa isaanillee dhaan maaltu hafe kaameechaan dachii rabbiitu hundumtu dukkanooyte aara malee wanni takkan jiru fi baazuqaan fi deemee gubbaa kana wal shida ifuma isaatti wal shida amboolla kana keessaan jira achi booddee anillee ifi wallaalee oduman jiraadhu akkan agan jiru tokko xiqqoo fi yaadadha achi booda yaadadhu kana booddeegaa isaantuutu nakaasanii yeroo sakatta'aa godhan boodagaa dachiin amma gara galgalaayyuu taane galgalaa ammachi nakaasanii yeroo nakaasanii humna biraatirra ijoollee duraan wal beeynu wahittu humna bakka biraa jirtulleen akkasumatti bakkuma adda addaatitti dhoosite beektaa namichi leenjisaan kuni bakkuma humniti keenya jirtu marattuu humniti tun sochiirra jirti bahuu fi xarafatti boordaratti bahuu humniti waraana amma gaa guutumatti akkasitti ijoolleen bakka biraatitti madooyte ijoollee lama mucayyoo sirritti wal beena ijoollee mucaan tokko ijoollee weennee qalloo janna jaanii ijoollee weennee karaa onnidhaa kana mucayyoon takka ammoo ijoollee naannaa galamsooti darakkuu miti naannaa dikichaati sirritti wal beena isaan kun miilarra dhadhaamanii wayyaa qaban miilarra dhaamni mucayyootu itti hamtuudha malee mucaan wayyaa qabaa jala yeroo san amma walitti nu fidanii jechuudha madoo 8 anasti dabalanii isaanis nam lama walitti nu fidanii isaanis wayyaaleenis nafne qa yeroo san shaabiyaan daaraa taate helikoptarii dhufee guree jedhan lubbuun qabu amma gaa yeroo guuran madoo isaanii taan helikoptaraan guuranii taan waan godhanii teenya konkolaatatti nu guuranii jedhan ijoollee konkolaatatti nu guuranii deemuun deemanii jedhan yeroo nu ana akka isaan na keessa kaayan hin agarre ijoolleen na hordofuun turee eega fayyinee wal agarre booda walumaan turre jennaani ana hoggaasa keessa keenya ijoollee kana kophatti kaayanii deemanii hoggaa deemanii gara naannawa ciroon geessanii yeroo nu geessan gaa manni maqaafaa akka mana fayyaa yaalaa haa ta'u malee hidhaadhuma manni kunaan ijoollee bakka madoon achi dura isaan harkaa qaban jiranii jira madoo isaan harka isaanii bu'an warra isaan bakka isaan itti harkaa qabanii jira ijoollee tana achi geessanii an achi nan geessine hanga akka nama du'eetti na fudhatan beekta amma kun yoo akkam ta'e yoo carraa chaansii jiraachuu qabaadhe guyyumaa wahiitiin jiraadha malee nama akkasitti jiraatuun akka yaadamutti akkaanan ta'e sanitti jechuudha fuudhanii sammaan na godhani bakkitee nama ajjeesanii fi kan du'u deemuu fi kan fuudhanii dhabamsiisanii fi itti walitti shamsanii walitti namni du'u gartee itti ajjeesanii itti guuran achuma fuudhanii na darbanan amma yeroo achin na darban ijoolleen teenyatuun dhaqanii haga guyyaa 5 akkanaa bullee jedhan egaa bullee
na arkuu dadhaban beeyta mucaan kun amma na arkuu yeroo dadhaboon gaafannee jedhan ni gaafatan loltoota isaanii kan nama akkanaa kan madoo ta'ee ilfoormiin kiyya adda ijoollee teenya kanarra madoo ta'ee turte intala achi fuudhamte bakka isiin kaamte immoo hin agarree ni duute taate ni jirti taate bakka isiin kaamte agarree nu barbaaduu ni dandeessanii jedhaniin nama hundumaa ni gaafanna jedhan na arkachuu hin dandeenya amma kunneen kun ammoo dokkana jedhaniiti namni yeroo san akkatti akka malee nama fixanii beektaa Oromoo sana akka malee fixan wara ummataa fi dargaggeessaa wantuma hambisaa jiran erga Harargee akka malee xuruuran gaafa san beekte amma kana namni isaanii jalaa bade namni akkanii guyyaa nama barbaadaa jedha bakka namni du'ee barbaadaa kan namni itti hidhame barbaadaa bakka madoo barbaadanii bakka hedduu barbaada intalti takka odoo nama isii barbaaddu mee achi laalladhaa jedhanii oduma deemtuu ani waan akka xarbeezaa kanaa cittuu wayii takkarra na kaayaniiti jedhan waanuma ittiin na fidan saniin achi na kaayanii achuma na dhiisan jedhan miilli faca'ee sanillee achuma faca'ee anarraa bu'ee lafan buune achuma anarra jira kafayyaa qabu kan akkasi garrarraasaniiti san akkasi kaayanii jedhan amman tatituun fuularraa nama laalaa deeman gaa nama du'ee fi nama du'e fuularraa kanatti dharqii narra buusan akkan fuudha laalaa hoggaan deemu jette laa raammoo adii kana kashaaf jettuun arga jette kana keessaan laala laallaan ni sossoota jette ni sossootetu jetteeti ijjitentaa hoggaa iyyitu namatti deette nama Yuusuf jedhamu tokko eegasi sirrittiin dhagee namni sun ni ajjeefamee jedhamee gas beekta nama ogeessa fayyaati amma yeroo ogeessa fayyaa san fidanii dhufani bananii seenani warra dhume ana malee namni tokko keessan jiru nama dhume warri gara nama sagalii moo kanaa jedhan amma keessaan jira achina harkisanii ani ni yaada dhabee akka nama abjuu waan boolla wayii keessa yookaan nama fageenya waa dhagahu waan akkasiitiin na dhagahama malee ni dhagahan na'o way bisha afaanii waan qaban dubbachuu hin danda'u guyyaa meeqaa kan madaayetti akka inni narraa naqametti ilfoormiin kanarraa muramne wanni takkan taane akka qaamni na iite akkasittiin jira garuu akka nama fagoo boolla wayii keessa waa dhagahu wayii tokkoon jira kana na afaanii waa na buusanii na dubbisan yeroo na dubbisan anniin dubbadhe akkumaan waraana bilisummaa Oromoo ta'e qofaan dubbachuu danda'e dubbadhe achi keessaa as baasan yeroo achi keessaan as baasanii Raammoo miti gaa waan na qirqirsuun qaama fayyaa kana jala moggaa kana waan sirri yaadu gurra bitaa mirgaa fayyaa kana qaama fayyaa kanaan xiqqoo waan akka waan na qirqirsu yaadadha malee waan biraa yaadadha amma yeroo achi na baasanii namni arge iyye gaa namni dachiin badde gaa amma maal godhan gaa amma miciyyoon kun akkuma akkasitti na agartetti akkasumatti nama fayyaa qabu kan raammayee reeffa keessa jiru akkuma akkasi fiidetti uummata ciroodha yeroo uummata cirootitti dha uummatni sana amma ana caalaa isaantu himuu danda'a wanti an gurbaa tokko Keeniyaatti argee gurbaan sanna yaadate naa himee qarta ijoolleen teenyas ni beekan garuu amma kana jiruun nama raammayee tokko reeja amma gaa uummatni ciroo haawwani dargaggeetti namni lafatti nafne ka dhufanii na argan akkasumatti raammooti yaa waliin jira re'a amma qobuma gurra kaatanii ijjanii amma yookaanu amma odoo nuti as jirru amma asitti ajjeesa amma fuunee awwaalla ilmoo namaati ilmoo Oromooti amma asitti jeesa nuti nuufannaa reeffa awwaallan yookaan immoo amma irraa waan gootan godha raammoon tunis akka irraa fayyitu makka qaamni sii murtii furmaata tokko argatu amma maal jedhaniin isaani ni sin ajjeefnu ni sirraa waan boonus hin qabnu karaa dildila hawaashiitu nu as dabra dildila hawaash warra aabaa'ootu waraan isaaniitu dildila muree wanta waan argachuu qabdanii jedhan ammanni hiriira godhanii bar hospitaala sanitti bakka hidhaa sanitti hiriira godhan ummanni amma intala takkaa jira haadha qabeenyaati jedhanii yeroo sani sirriitiin maqaa isiitillee dha'imoo maal nan jechuu turan namni hin beeku amma asitti amma haadha qabeenyaati qabeenya qabdi jedhan achi durayyuu makiinaa kannitee janjaala araarsoo wadaa kanafatti wannitti booketti geessite konkolaataa kannitee fi janjaala araarsoo wadaa faa rabbi ramataa godhuuti amma isiin tun dhufte
waan hundumaa anaa danda'a. Waan hundumaa anaa danda'a waa'ee fayyaa isii ni fayyiti yoo taate anaatu danda'a waan fayyaa isiitti nu fayyamaa jetteeni. Waan tokko waan biraa isiniif hin hayyamnu raammoo waan irraa dhiqanii waan raammoo qofa irraa dhiqu qofa isinii fayyamna malee waan biraa waan takka isinii hayyamuu hin dandeenyu hin hayyamamuufi jedhani. Amma waan itti raammoo san irraa dhiqan qopheessitee jedhan gartee isin. Qopheessitee amma gaa ijoollee keenya bira na baasanii jechuudha. Amma ijoollee bira na baasanii raammoo sana kanarraa deemtu ni godhanii miila sin immoo narraa muranii haga quncee xarafatti qunceetu hafee quncee kana narraa muranii narraan buusne akkasuma walumanna jira jechuudha. Kana gaa amma gaa dhagahanii uummanninis dhagahee warri dhaabaa kan silaa jirullee dhagahanii jiranii hoogganoonni silaa jiranillee dhagahanii jiranii amma pilaana baasanii achuma akkam baanu jechuudha. Kan ana qofa odoon ta'in ijoollummaan achi jirtuyyuu akka pilaana nu gargaara akka bahanii horiin qophaa'ee akkaataa pilaanni itti bahee konkolaataan nu deemuu danda'u akkamitti akka nu deemu hundumaa qopheessanii pilaana baasanii warra achi keessa dalagu ka Oromooti wajjin walii ta'anii sa'aa qabatanii achiin baasanii jechuudha bakka sanirra. Bakka sanirra yeroo nu baasanii durbaa ana malee ijoollee durbaa sadii intala caaltuu siyyoo jedhamtu fakkaatu loltuu teenyaati nu duratti isiitu harka isaanii jira. Dubra keessaa isiitu jira. Ammallee intalti takka nu boodarra gara naannoo miicataa kanatti maduuftee isiillee harka isaanii jirti. Takka tanii duraan wal beeynaa na harkanii yeroo tokkotti waliin nu fuudhanii ana booda gara biraa na dabarsan malee jedhesanii. Amma nu haga kana gaa dubri hagana warri dhiiraatillee ni jira. Achiinuu kana konkolaataa qopheessanii nu fuudhanii jechuudha. Konkolaataa isaan nu qopheessanii nu fuudhanii warra sabboontota warri oofullee warra achitti madoo tana gartee miila kiyya san namaatu qabee deemee jedhan nama ni yaadadha. Jaarrolee wahiitii jedhanii ka qabanii deemanii jechuudha. Akka karatti akka bu'ee nafnee isaa akkasitti nuun deemanii jedha miilli kiyya akkasitti madaa'isiin jechuu barbaadeeti. Ammoo eega sani bakkitee dhaabni qopheesseeti ture Finfinnee keessa Shiroomeedaa jaaniini naannoo Shiroomeedaa naannoo Xooxxoo sani achitti bakka wahii bakka bareeda bakka guddaa wahiiti mana nama sabboonaa wahiitii jedhanii qopheessani yeroo sangaa wayyaaniin akkasitti quban qabdu basaasummaan tun akkasitti baay'anni tooftaa baasanii mana san keessatti nu galchanii jechuudha tooftaadhaan. Mana san keessatti nu galchanii yeroo achitti nu galchanii madoo bakka adda addaatiitti dhufa gaadhosaadhaan suutatti kan pilaana baasu warra ooraati akka argameeni akka carraan argameen akkasitti nama itti hamtu nama carraadha akka carraati argama. Achitti wal'aanamuu turreessiin jedha Shiroomeedaa sanitti wal'aansiisiin jiru qoricha argachuu hin dandeenyu namni nutti seenuu akkam du'u magaasanillee bakka itti namni fayyuu miti garuu bakka itti turuufaa danda'an lubbuun faa turuu bakka itti danda'ani achitti citee gaamilli kiyya kan laastii hagaa na wajjin jiraate sani akka addaan faffaca'e sani achitti Shiroomeedaa sanitti akka ta'amee yeroo longi taami fudhate pilaana kana baasuu isaa bakka itti irraa muranii gartee amma oduma narra jirutti basabbase barqumni gadii sun hundumtu miilli kiyya kan itti rukutame. Jilbaa ol ilaal tafatanaa ol tafa guddaa kanarratti cinaachaan baazuqaa cinaachaan seenee addaan facaasee kute. Laalamma odoo narra taa'u wanni tokko furmaattiin wanta hin jirre oritta hirriibaa qofa nakkannan marfeen akkannanii jedha waan nakkannanii yaadabban. Akkananii hin iyyine jechuudha kaaf ni tortoree rakkadhee maal jedheetis himaree bade. Amma sanii akkananii hin iyyine qofa qoricha hirriibaa kana. Marfeedhaan natti kan nuun jedhan Shiroomeedaa sanitti. Kana booddee 24 hours akkuma nama du'eeti faalumaan ciisa garte. Miilli kuni goggogee ka jalaa qubni jechuudha. Qubni kun goggogee jaan ijoollee teenyaan naa himaa ba'a. Goggogeeti jaan akkasi ciisee ifumaa bubu'uu calqabee jaallaa qubnummaan miila kiyya kun. Qaamni kan tortore. Amma kana namni wahii tokko amma dhukkubni kun dhukkuba ta'ee dhukti hundumtuu deemtee keessaa dhumte dhukkubni kun gara sammuu deemeeti booda maraachuu fa'aa mala sammuu isiidhaan narbii fa'aa tuqee waan biraa fa'aa ta'uu malti
pilaanni haa baafamu jedhee namni wayii achiin gaa'ii processa yeroo dheeraa fudhate gaa hospitaala argachuu hin dandeenyu namni achitti nu argee nu yaaluu danda'u hin jiru akka malee rakkoodha akkasitti gaa pilaana baasanii namoota Xuqur Ambassaa keessa hojjetanii jiru warra sabboontota amma intalti takka as jirti iyyuu eriyaan hin jiru kana London kana jirti maqaa dhabuun barbaanne maleedha isiifaan isin sister gaa nama warra yeroo san sister maal jedhanii kana nama jabduudha intala Wallaggaati ammallee namichi tokko jira nama Arsiiti nama gara Asallaa kana doktora cimaadha innillee isaanii wajjin mari'atanii bilisuu qarqaaraa jedhaniin gaa amma nama lubbuun jiru siin lubbuun ni jirti ammoo qaamni irratti tortore muramuu qaba muramuu hin dandeenye asittillee namni muruu danda'u hin argamne kanaaf irrumaanuu fuudhaa jedhaniin gaama jannaan pilaana baasanii jakkanaas akkanatti odoo namni hin beekin odoo namni hin beekin ana rakkatanii carqiinatti hidhuudhaan mataan kiyya afroodha ijoolleedha ijoolleen mataa afroo shaashiinatti hidhanii maal godhanii xaaxaa meeqatti gaa afaan amaaraa kanallee baay'een danda'u fuudhanii achi nageessanii jechuudha. Wanni ani irraanfanne intalti gaafa san reeffa san keessaa na fuute na jala diddeen waliin irraanfadhe. Intalti gaafa sanii reeffa nama sagalii san keessa kan jiru ana achi keessaa rabbiin naaf anumaaf ergeeyyuu jedhanuyyuu isiin akka jetti. Na waliin haga Finfinnee haga Shiroo Meedaa sanillee na waliin deemteeti arguun qabaa jettee na waliin deemtee hospitaala gugaa Xuqur Ambassaan sanillee na argamellee mana hospitaala Xuqur Ambassaan sanillee isiitu na waliin dhaqee jechuudha intala san. Intala warra miiccataati isiin. Amma akkasitti bakki san na argamtee waan si ajaa'ibu arrumaan tana nageessanii achi bulee ganama silaa miila kana irraa muranii darbanii silaa hodhanii mitiiree bakka dhufa yaakee maarree hodhanii hodhuu san dhaqqabuu dadhaballa. Qaata information argatanii na jala dhufan dhaqqabuu dadhaban hodhaasan. Dirqichi achi diranii yeroo isaan silaa na baasuu deeman dhuftee jirti jechuudha. Wajjaniin qaata information qaata argatte. Fuudhanii konkolaataa keessa na kaa'aniiti. Konkolaataa kana keessa gubbaan konkolaataa san nu jala nu hafarsanii paarkii na godhan paarkiin bulee jechuudha. Ala paarkii na godheeti itti bade. Bakka konkolaataa itti tolchan akka waan akka garaajaatti jedhani bakka akkasii san konkolaatuma san keessa na dhiisee deemee mucaan san achuma keessa na dhiisee deemee badee bulee ganama isaa yeroo deebu ani hin tuqamne ammallee nan agarre kutte isa hordofaa achi bulee achi ganama isaa dhufanii nagalchanii manatti doktoroonni tokko jiru amma tokko biyya Awurooppaa kana jira jedhanii tokko ammoo bakka inni jiru hin beeku doktor namarraa jedhanii nama dhihaati bakka inni jiru hin beeku isaan kanaatu eegas booda achitti hodhamuu hin dandeenye asitti jechuudha madanzajaa'uu naa godhanii maal godhanii hamma tokko xiqqoosiidha na qarqaaranii akkasumatti hafeeyyuu miilli akkuma uquratee addaan faca'ee maal jedhetti akkasumatti hafee sin jechuu barbaadeeti akkasitti cite gaamilli. Akkami laliseen qabsoo gara girnoofi qofaa miti gara gitaaraatiinis itti beekti yaani girnoofi qofaan dho'itu gitaaraanis ni wallisti yaani akkami gara wallee kanaanis itti jirtaniis. Ani wallee kana walleeni wallisaan ture sagalee bareeda waan ta'an qabuu fi akkasitti muuxannoo sirbaa maal akkasiin qabu. Mee sirba kee wallistee sammeen wallisuu dandeessaa yeroo takka? Sirba kiyya san baay'ee akkasitti hin danda'u jaallan qabsoo sirbisanii baay'ee akkasitti natti wanni hin jedhu wantaan baay'ee jaaladhuuf sirbisanii jaallan qabsoo waheellan jireenya koo jaallan qabsoo waheellan jireenya koo walabdi walii qabsoona walirraan bakan urakoo walabdi walii qabsoona walirraan bakan urakoo rakkoon qabsoo yoo millee gabrummaarra hin ulfaattu rakkoon qabsoo yoo millee gabrummaarra hin ulfaattu
hangam yoo daraaramnellee wal dhabbiin hin jirtu wal tuskaanna yoomillee haga Oromiyaan bilitoo wal abdaanna yoomillee haga Oromiyaan bilitoomtu akkana jedha midhaan hedduu qaba gara midhaan 5 akkana qaba. Mee gaa dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaheen isaan qaban waan akka layyootti ilaalamaa miti. Dubartoota Oromoo jechuun lafee wirtuu dugdaa jechuudha. Dubartoonni gama qabsoo hidhannootiinis ta'ee gama sagaleetiinis ta'ee gama diinagdeetiinis ta'ee keessattuu dubartoonni mana namaa mana dhiqanii sagaraa namaa dhiqanii qoraan gaaraa guuranii warqee gurrarraa meeta gurrarraa baasanii gurguranii qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu keessatti gaheen isaanii gahee laafteemti. Mee waa'ee dubartoota Oromoo kana akkamiin ilaaltame? Eeyyeen dhugaadha. Dubartoonni Oromoo kun qabsoo Oromoo kana keessatti shoora guddaadha qabanii gatii guddaa sitti kaffalanii dubartoonni Oromoo dachaa dhiirarra laal qabsoon dubartoonni godhan kun namni waan beeku qabu. Dubartiin rakkoo uumamaatillee ni qabdi. Rakkoo uumama mataa ittiin rabbiin uumamaan kanneefillee ni qabdi. Kanuma hundumayyuu dandahatteetii ba'aa kanas baadhattee ta'uu uumamaas baadhattee dirqama qabsoo kanaas fudhattee kana qabsoo gartee qabsoo hidhannootu tan ta'ini gartee tanuma hawaasa keessa jiraattee qabsoo kanaaf gumaata adda addaa gootu gatiin isaanii gatii ol'aanaadha. Gatii ol'aanaadha gatiin isaaniiti. Biyya alaa kana keessatti mee warra diiyaaspooraa kana keessa qabsoo kana gargaaru fakkeenyaaf qabsoon nuti beeknu qabsuma addi bilisummaa Oromootiin hoogganamtu kana kan nuti beeknu kana keessatti dhibba keessaa harki 80 dubarti warri qabsoo kanaan deemu warri qabsoo kana gargaaru warri qabsoo kana gargaaru dhibba keessaa harki 80 dubartiidha. Dubartiin tuni kan mana Arabaa hojjettu jira. Kan immoo jiru mataa ifii keessatti bakka dalagaan biyya diiyaaspooraa tunfaan biyya faranjiitu hedduu ulfaatudha akka malee ulfaatu dalagaa humnaati. Namni keenya oofisa seenaniin dalaganii dalagaa humnaa dalagan 24 hour akka dhiiraatti dhaabbatanii taa'uun hin jiru dhaabbattee namaan haasa'uun hin jiru waan namaatiif sa'aatiidhaan sii lakkaa'ama harakaa hojjetaa jiru daftee akkanatti hojjeta akkasitti hojjetteeti. Qabsoo kana gargaarti kan tana bira kutteeti qabeenya qabdutti gurgurti filaana meeqatti baaftee amma gaafa yoo walgahiin takka jiraatte warri nyaata bakka walgahii kanatti godhu dubartoota halkan kana guutuu dhaabbataa turani guyyaa dalagaa isaanii kan ittiin jiraataniif dhaabbachaa oolaniiti halkan kana bakka dalagaa waatti bilcheessan halkan kana bilcheessaa bulanii bakka wacii ifiitiin danda'anii godhanii jiru bakka ammoo warri akka koonyaa kun wali dhufee horii wali buuse kanarraa godhan waan irratti ifii isaaniitti guuttata halkan kana bilcheessaa bulanii godhanii keessummaa kana takaraa fagoo dhuftu dhihoo dhuftu kana hundumaa dhugaatiidhaan nyaataan waan hundumaan danda'anii qabsoo kana cinaa dhaabbataa turan. Bakka ammoo kana hundumaa kan dahaba mormarraa qaban dahaba jechuun ilmoo beekaa harkarraa waan inni qaban. Dahaba jechuun namni keenya akka guddatti ilaala warqee akka cimatti ilaalama iyyuu kana baasaniiti qabsoo Oromootiif galii godhanii qabsoo Oromootiif galii godhanii halkanii guyyaa dhaabbataniiti qabsoo Oromoo tana sappoortii godhanii bakka walgahii jira jedhan bakka hiriira kana yoo agartan amma laal dubartoonni karaa meeqa ilmaan isaanii dhiisanii jiruu isaanii dhiisanii dadhabbii isaanii hin laalle maali namni biyyaa ajjeefamaa jiru ilmaan isaaniiti akkatti dhalte isiitu beekala akkaataa isiin itti deesse akkaataa isiin itti guddifte akkaataa ilmaan isii kan itti laaltu waan beektu haati biyya san jirtullee haadhuma akka kiyyaatii jette akkuma nan garaa gubadhutti isiin garaa gubatti isiin dhalteetuu dhabde garte kana hundumaa bakka tana buusee gabrummaan tuni bakka haa argattuu jette dubartiin hedduu takka dubartoota Oromoo biraa waniin hin dhumu jechuudha galanii dubartoonni Oromoo qaban baay'ee ulfaataadha waan galanni nama hundumaa amma nama guyyaa tokko maal ta'es galanni kee bilisummaa galata dubartoota Oromoo
bilisummaa Oromoo malee wanni baasu hin jiru. Akami aarsaa dila kana kafallee aarsaa hangana jaamuun kafallee amallee kafalaatuma jira dubartoonni Oromoos qabsoo irratti wareegamaatuma jiranii amallee yeroo yoo fudhattee awwadaa hirna naannolee adda addaa keessatti dubartoonni Oromoo ammas hiriira baatuma jiran qabsoon isaa ammas akkuma duraanii itti uffaatuma jirti. Akami qabsoo bikka kalee irraa jalqabdan sanii fi har'aan tan gizii wal bira dhaabdanii ilaaltan akami Oromoon bikka silaa yaaddan san geessee jirti. Oromoon bakka silaa kaleessa tilmaamannee kaaneef san hin geenye garuu ammoo itti gara guddaa oofnee jirraa beektaa amma qabsoo Oromoo tana gaafa duraa san mee ilaal gaafa duraa san mee if duubatti deebisee waan tokko si yaadachiisa. Gaafa tokko anaa ijoolleeti ganda keenyatti lolli tokko godhame. Lolli kuni waraana dargiitii fi humna ABO jidduutti godhameeti galgala wayitti sun galgala. Wayituma gartee horiin namni horii alaa galfatee maal jedhu kana gartee lolli ta'ee ittuma qophaa'anii dhufan woboon dha'umaaf dhufan kaambuma tana dha'uuf dhufanii namni wal argaa tuqaa kana ana akka carraa ta'eeti akkoon tiyyana ergite mana eessuma kiyyaatitti waa fidi jetteeti mana eessuma kiyyaatitti waa fiduuf na ergite daa'ima duudatti na baachiste ammaan daa'ima xiqqoo daa'ima san dhiira taatee fi durba taatee hin beeku baay'ee odoo nan deemuuti. Lolli ta'e hoggaa lolli ta'u useetumaan kana keessa deemaa miree dhufaataa ta'e amma kan naqabe tokko kan loltuu ABO'ti naqabeeti anaa fi daa'ima tallee akkamatti firra lafa nurra taa'ee lola beektaa lola amma jalaa hin dhiibbadha daa'imni illee ni boochi jalaa hin dhiibbadha amma kana maqaan kee eenyunaan eessaa deemte gannaan kunoo asi mana eessuma kiyyaatti hin deeman jedhe qoddaan fagu mana eessuma kiyyaatti hin deeman jedhe daa'iman duudarraa qaba. Maqaan kee eenyunaan jedhe maqaan kiyya loominaan jedhaniin jedhe loomii maqaa warra kiyyaatti loominaan jedhaniin jedhe eessa deemte eessa deemte kunoo mana achitti hin deema mana sanitti hin deemu deemaan jedhe jennaani ta'ee nuti naan jedhe ta'a balu maali ati naan jedhe ani islaamaan jedhe maali sabni keenya islaamaan jedhe lakki eessuma ati islaamaa miti ati Oromoodhaa naan jedhe islaamummaan amantii keetii naan jedhe islaamummaan amantiidha. Amantii keeti ati ammoo Oromoodha eessumaan sii ta'anii ati Oromoodha naan jedhe ilaarraa sanumaa yaadatta beekee fuudhee mana keenya nu hanqisee dhufaasni lolli kuni mana nu hanqiseeti mana karaa guddaa tokko nu jidduu jira masgiidaa jira namni kun fiiganii karaa naannawa masgiidaa fiiganii masgiida seena bakka uummanni kun seenu laalchiseeti achina seensisee lafaan ka'iniiti taa'inaan jedhe namicha tokko ammaas ibidda sataa deema haadha isaatiin bakka lolaa kana keessa jira ibidda buqqasanii biyyatti waa ifti sataa deeman qabee isa kanallee ifa ibidda isaa kana lafatti shukkuumee na jala ol naqe masgiida kana keessa na jala ol naqee nu bira kute ilaarraa sanii yaadadha gartee islaama jechuutti gartee kaani san kiristaana ja'a kaaniin islaama ja'a Oromoo fi Oromiyaa hin beekuu jechuudha ilmi namaa gartee miidhaan ulfaattuun dubartii irra jiru. Meelaan yaa dhiirotiyya amma gaafa fincila xumura gabummaa kana kan qabsoo gochaa turre ijoolleen Oromoodhaa hedduu mana tokko keessaa ijoolleen 3 wareegamte isii kana haadhaa ta'e agartee dubartiitu ta'e akkam qalbiin isii cabxee jirti hagam takka miidhamte sammuun isii kana la namni ilmoo dhalee qabu tokko dhiisi kan dhalee beeyneyyuu waan isitti dhagaamanii beekaa jechuudha. Kana hundumaa ammoo irra aanuudhaaf amma garafamne kaleessa fannifamne engadda gudeedamne amma wanti kun nu gahe waan kana xumuratti godhu ammayyuu dubartoonni Oromoo waan kana xumuratti godhuudhaaf jabaatanii kan dur caala jabaatanii dhaabbachuu qaban jabaatan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf annama saba akka saba Oromoo dhagan sabni kun saba cimaadhaa beekatu saba abdii hin muranne saba onneen sibiila saba namni akka fakkeenya taanaa beekatu sila wanti qoonurraa irratee jira wanti qoonurraa irrate kanallee guuttachaatuma itti mudduu qabna dubartoonni Oromoo qabsoo Oromootiif yeroo hundumaa lafee duddaatti ayyaala lafee dudda mee ammalaan qabsoo Oromoo kana keessatti namni kun wal facaasee laal hoogganoota Oromoo kana laalli hoogganoota silaa qabsoo Oromoo hooggananii jennee kaleessa irratti abdatee sabni amanee abdatee qabsoo saba bal'aa kana irra kaayate kan akkanumatti ayyaala wanni tokko kan isaanitti hin dhagamne waan na ajaa'ibsiisu keessa ilmi namaa tokko sadiiroo namni kun hagamuma jiraataan jaabat hagam takka jiraachuu barbaadanii
umrii hagam jiraachuu barbaadanii arra kan sabni Oromoo alaamanaa qe'ee Oromoo qe'ee dhiigaa qe'ee reeffaa qe'ee gaddaa qe'ee gadadoo taatee jirtu kanatti ani isaan kun waanuma isaanii dhagamuutu na dhibe an kan amma hooggansa jedhanii immoo hooggarsa jedhanii ni bee namaaf hin galu kanaaf laal kanuma hunda keessa iyyuu ciniinnattee jirti dubartiin garte kanuma hunda keessa ciniinnattee jabaattee qabsoo isii itti fufudditti qabsoon nama tokkoo fi lama irratti irrarraatu beekta sababal'aa irratti irrarraatu waan hedduutu wanni nuti dura laallu waan hedduutu mee akkuma ati jette namtichi waraana woboo san osoo lolaa jiru osoo lolarra jiru yeroo ati daa'ima si qabu si arge of jala si kaa'ee loluu ture akka rasaasni ati san sirru kunneef jecha garuu har'aan tana wanni nu arkaa jirru gaa waraana mootummaa kana keessatti daa'ima ajjeesuu dubartii gudeeduu haadha ilma isii ajjeesanii haadha boochisuu ilmi keessan eessa jira jedhanii mana haadhaa gubuu kana fa'aa arkaa jirra mee akkamiin ilaaltamee waa'ee kana laali kun amma kan waraanni bilisummaa Oromoo kun amma kan namichi san kan jala nakaayee na gubbaa dhaabbatee lole san bakkalchaan jedhama naan jee eessuma naan jee beektaa bakkalcha naan jedhe namicha san argee beektaa eegas booda opereetara reediyoo isaa ta'ee biruun argee beektaa eegas booda namicha sanii amma hin beeku ni jiraaf hin jiruudha laalgaa garaagarummaan jiru maal si fakkaate garaagarummaan jiru waraana bilisummaa Oromoo jechuun beeku waraana bilisummaa Oromoo an akkaataa itti ilaallu beeku an dhugaa rabbi akkaataa itti ilaallu beeku waraana bilisummaa Oromoo jechuun beeku ilma kiyyaa ilma keeti intala keeti beekta ilmoon haadhammi haati ilmoon mi abbaan ilmi abbaa isaa hin mi obboleeyyan isaa hin laal warri amma qaxaramanii maallaqaan lolan kun maallaqaaf lolanii mi tiree isaan badira jireenyaaf lolanii mindaatu isaa abbamaa fi mindaa kanaaf lolan isaan kaayoon qaban sabaan bilisa baasaa sabaan gabroomsaa finiin bilisoomsaa argamtee kan isaan maallaqaan argadhaa malee wanni isaan lolaniif maallaqa argachuuf lolan isaan waraanni bilisummaa Oromoo moo akeekaa fi kaayoo qaba saba loluuf qaba waan loluuf qaba jechuudha kanaaf jecha saba Oromoo rasaasaan rukutuun haafu uleedhaan dhahuun haafu ija diimtuun ilaal waraanni bilisummaa Oromoo ija diimtuudhaan waraana bilisummaa nama rakkate tokko yoo agarre nuti amma qophii keenya keessatti waa baadhannee deemnaa beektaa qophii jannaan nuti waan akkatti marannee duddarra kaanu kana keessa waan qabnamu sayiditti muraasatti namni hundumtuu kophaa keessatti waan kee marattee as keessa kaa'attaa kan gamtaatis ni jira kan gamtaadha immoo wal gargaaraa deema kan kee kana keessa kan gamtaa kan dhuunfaatis haa ta'u kan muraasaaf yookaan sayidiidhaaf wal gargaaraa humnitituun baadhattus haa ta'u nama rakkataa Oromoo tokko waan harkaa qabdu biraan hin kuttu ganda rakkataa tokko keessa ogaa deemnee nuti waan namni sun hin qabne irra caalatti namni gammoojjii keenyaa waan adda addaa soogiddaa waan akkana kana qabu hundumaa uummata Oromootiif sheergoon kan qorichaan deemullee nattaan warri madoo kana gargaaru kan qorichaan deemullee Oromoo rakkate yookaan arkan Oromoo dhukkubsate yookaan arkan meedisiina kiniina yookaan waan ogeessi fayyaa tokko warra fayyaa waraana kanaan gargaaru deemu ummata san hin gargaaree bira kutaabeffatu. Miseensa kanatti dhiisee ummata Oromoo rakkataa san hin gargaaree bira. Ummata kanaaf falmata ka inni loluufiitu ka inni gabrummaa jalaa baasuu deemu ka inni bilisa baasee abbaa qabeenyaa ta'ee inni abbaa diinagdee ta'ee akka inni jiraatuuf inni falmatuuf saba kana. Ifii isaatiin wareegameeti ummata isaa seef godhaachuuf waraanni Oromoo. Ifii dabreet ummata isaa seef godhaachuuf. Kanaaf warri ammaan kana lolaa jiru kun amma humna addaa Oromiyaa jedhanii maqaa Oromiyaatiin humna leenjifamtee jiraami. Akkanuma yaatee nama fixu ijoollee akkanuma yaatee nama fixu ijoollee waan nama ajjeeftuuf hin beeku. Maalifiin ajjeesan jedhe nama akkamiin ajjeesuu qaba nama akkamiin tumuu qaba mana namaa ka akkamiin gubuu qaba maalifiin hoo guba jettee isin gaafatu jechuudha waan itti dhufe qofa kana godhi jaaniin dirqamatti kana maallaqa fudhate kana ajjeesi kana fannisi kana manarraa irra gubi haadha isaa nama abbaa kee ta'u bar'ati gaafa ulee ol kaaftee nama hiriyaa abbaa keetii ta'e ulee ol kaaftee dhayxe dhooyte bar guyyaa eeggataa kuttee bar guyyaa eeggataa nama jiraachuu qabuun
kakirkiree jechuudha. Kanaaf jecha namni kaayoo hin qabne kaakee hin qabne nama balleessee badudha jiruun isaa malee waan yaaduuf tokkollee qabu waan toluuf tokkollee hin qabu. Kanaaf garaagarummaa guddaatu jira waraana bilisummaa Oromootii fi waraana diinaa kana jidduu afaan Oromoo dubbachuu kana qofaa miti kan nuti ilaallu. Warri kun afaan Oromoo ni dubbatan. Garuu hagam takka isaan kun Oromoodha. Oromoon qulqulluun nama meeqaa keessa jira jennee madaaluu danda'uu qabnadha. Kanaaf wanni akkanaa ni jirtii jechuu barbaadeeti. Waraana bilisummaa Oromoo waan itti madaalamu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo nugusaa barbaade. Nugusaa barbaade. Warruma kalee diinaa wajjin uummata Oromoo hidhaa ajjiisaa garafaa qabeenya wajjin qabeenya diinaa waliin ta'ee qabeenya Oromoo buqqaasaa tureetitu har'aan tana qabsoo uummata Oromootiin gara aangootti dhufee har'aan tana deebi'ee ergamtuu TPLF fardeen TPLF jee uummata Oromoo qabsaa'otaa qaama maqaa xureessaa jira. Mee kanarratti maal jettu? Dhugaadha inninis warruma kaleessaa dhiiga ilmaan Oromootiin bakka kana dhufe. Duriis immoo wanni isaan godhaa turan waggaa 27 wanni warri kun godhaa ture waan gaarii miti. Akkanumatti ilmaan Oromoo ajjeesisiisaa turan. Ergamtuu beektaa isaan ergamtuudha. Ajjeesisiisaati as gahanii jechuudha. Eenyuutu Oromoo mana manatti deemee ajjeesu? Eenyu Oromoo mana manatti deemee basaasu? Eenyu kun deeggaraa dhaabaa ture kun miseensa dhaabaati. Faamilii kana keessa namaa ganaa qabsaan. Faamilii kana keessa warra akkanaatiitu waa godhe jedhee namni himaa ture isaani. Wayyaaneen gaafa dubbisan afaan hin beektu, karaan beektu, waan gootuun beektu. Dhuftee qawweedhaan dhuftee biyya qabattee isaan if dura keesseeti isaan kanaan deemti jechuudha. Isaan kun immoo jiruu mataa isaaniitiif Oromoo basaasaa, ajjeesaa, ajjeesisiisaa. Warra harka dhiigaa ajjeesisaa turanii itti bare san dabreeti Oromoon san irraanfateeti Oromoo miliyoona bar Oromoon tuni Oromoo 5,000tiitu wareegamee jedhan bar Oromoo 5,000 itti wareegamteeti jijjiiramni kun dhufee jedhan Oromoo 5,000 miti barka wareegame Oromoo 5,000 kan meebii asfaaltii irratti lakkoofsa namni maqaa isaanii galmeerraa qabu ta'a malee Oromoo 5,000 miti bar Oromoo miliyoonni 5 wareegamee bar Oromoo. Mee gaafa chaartaraa addi bilisummaa Oromoo bahu san wanti guddaatu ture Oromiyaa keessumaa baha Oromiyaa an Harargeen kun faanni hafti jenne beektaa namni Harargee kun faanni hafayyuu namni jedhan jiru garuu hafanii kun warrayyuu baay'atanii ammayyuu isaan baay'isu ammayyuu kun warra hafanii falmachaa jiranii gartee ilmi Oromoo tokko hin hafne ayyaala kan waraana bilisummaa Oromoo ta'e kan deeggaraa ta'e kan maal ta'e namnummaan Oromoo ta'ee miila lamaan deemu akkasitti ajjeefamaa ture. Hidhamaa ajjeefamaa huursoo kana keessa waraana bilisummaa Oromoo malee bar ummatni Oromoo lakkoofsan qabu beektaa warri huursoo kana naqan lakkoofsan qabu warri sun wahii tokko bahee tokkon baanee bar bahee nama sanii bar yoo ati dhageessu nama 2 fi 3 bakka adda addaati bakka akkas gaafa akkasii huursoo ture gaafa akkasii bakka akkanaa ture gaafa akkanaa jedhanii namni nama 2 fi 3 namni ni dhabame jechuudha ni dhabame kana hunda maaltu godhe Oppiidiyoo mana manatti barboo an Oppiidiyoon mee dubbiif duban si deebisanii eega kaniin madaawesiin jedhu san kaa eegaa amma miilli sunillee narra waan ta'ee duraan naanna'uun xoxxoo shoomeedaa san turre achirra gara magganaanyaa kana gannu galchan beetaa ooraan basii dhufama gannu galchanii magganaanyaa kana turre naannoo gaara gubbaa turre amma gaara sanirrallee gabbuuneeti jidduu garjii jedhanii naannoo garjii kana nu qubachiisan naannoo garjii kana qubannee ooraalleen amma cufamuu fi saamamuu jira waan akkasii jira maallaqa xiqqaa wahii tokko nuu kannan beetaa warri ooraa kunillee maallaqa xiqqoo tokko ijoollee qeerransootnillee jiranii anillee jira dubri lamas jira akkuma reeffiin jedhesanii waanuu kakkannanii deeman yeroo kanatti amma warri dhiirri nu keessa jirtu nama jajjaboonni jiranii haamadoo ta'anii malee madaa'anii fayyanii amma isinii kun yoo akkanatti akka faffacaatan kanatti kan jiraattan taate namni isin shakkaa tokkoffaa lammaffaa isiniin kun wal jiraachisuu dandahuu qabdanii
yeroonis waan nuti hangisaa jirtuuf jecha silaa ugaa arraan tana seenaa teetu waan dhageeffatamee dhumu miti waan ajaa'ibaatu kaasoo turte mee wani naafa fayyatu yoo jiraate hangama kiyyaan xumureetiin jiraati waan dhaammatu yoo qabaatte dhaammadhu asumaan goolamna. Ejeen ani amma wanti nan dhaammachuu barbaadu haala amma biyya keenya keessa deemaa jiru kana wal qabatee amma biyya san keessa rakkoo guddootu jira. Saba Oromootirra jirti rakkoon tun saba Oromootirra sabni biraa martinuu nagamaan jiraata akka falmatu sinuma falmata. Kan uumaan jedhu jechuu kiyya garuu sabni Oromoo waan itti as deemaa jiru kana wanni saba Oromootti as deemaa jiru waan baay'ee nama yaachisu. Namichi kun murteeffatee ka'e saba Oromoodha hamma danda'u ajjeesee hamma danda'u hidhee hamma danda'u waan hamtuu irratti gaggeessee sodaachisee if duuba deebisee sirna nafxanyaa sirna Minilik dursanitti jalatti deebisuu barbaada. Sabni Oromootis immoo waan tole jedhee deebi'aa fi jiru hin fakkaatu. Kanaafi kana jidduu namni namuma humna qabuutu waan takka mo'aa beekadha. Nama humna qabu namni baay'ina qabaachuu miti. Namni baay'ina qabaatee yoo waa harkaan qabne yoo humna gahaa takka hin qabne inni mataan isaatu rakkoodha jechuudha. Kanaaf jecha namni Oromoo humna tahee as bahuu qaba. Odoo yeroon fudhatin yeroo dheeraatti miti. Gaadhufu boonaa ji'a lama boodaa ji'a sadii boodaa miti. Har'aa kaasee sabni Oromoodha if qopheessuu qabu. Wanni itti as deemu waan hamtuudha. Laalama biyya Finfinnee san keessatti ganamaa galgala meeshaa akkanaatti qabamee meeshaa akkasiitti meeshaan sun eenyuuf deemti. Har'a charchii nafxanyaa hunduma keessa boombii jira, fanjii jira, rasaasaa jira, kilaashii jira. Istooraa jechuudha isaan manni amantaadha. Isaaniif istoora waraanaati bakka meeshaa kuufatanii itti namaan fixanii. Namni isaan fixan kunoo eenyu saba Oromooti saba biraatii miti. Oromoodha kan isaan fixuu barbaadan lafti isaan saamuu barbaadan Oromiyaa. Hundumtuu wanni inni warri biyya san gabroonfate wanni ijatti dhiibu lafa Oromooti. Saba Oromoo waliin hin fedhan. Saba balleessanii lafa qullaa fudhachuu barbaadan. Akka waan abbaan qabneef jecha horii abbaan qabne waama fedhan nyaata leencini nyaata waraabessi ni nyaata jeedalloon ni nyaata waan abbaan qabne miti. Kanaaf lafti teenya lafa abbaan qabne ta'uu hin qabdu. Sabni keenya saba nama hin qabne ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo galata Rabbii dengata marroo tokkicha dhageenya har'a marroon miliyoona tokko ta'ee jira Oromiyaa keessa babal'atee faffaca'ee jira. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa ifiifillee humna ta'uu qaba sabni Oromoodha. Laal ijoollee Oromoo tan barnoota biyya Amaaraa san keessan ijoollee yuunivarsiitii baratu biyya Amaaraa keessaniifi akka tabaatti laalina if qopheessaa qophaa waraana keessan cinaa dhaabbadhaa mu. Haadi jamii afur waboo bira dhaabbadhaa Oromoo ta'e. Ganda keessan cufa keessa waboon jiraachuu qaba. Waboon dhiha Oromiyaa jiru Harargee dhaqee dirmachuu hin danda'u. Harargeen akka Harargee mataa ifi waboo mataa ifi Arsiin akka Arsiititti maaliif ka biyya biraa jiru eeggatan? Maaliif ka Oromiyaa dhiha jiru kaaba kibba jiru maaliif eeggata ilmi namaa? Yeroo namni walitti dirmatu qe'uun waanuma qe'ee jirutu si gargaaraa jechuudha gartee. Waraanni bilisummaa Oromoo kun ija teessanii waraana kana jabeeffadhaa ilmaan Oromoo. Kaani ammoo qeerroon Oromoodhaa kun jara keenya qawwee namni namatti ni hidhu. Galgalaa ganama qawwee jallabee ta'an amma faaniin saalfadhaa. Qawween harka namaatirra jirti harka kanarra jirti. Yoo abbaan ollee qaban ganda qandatti mukatti hirkisanii ja'anii dimaa qaban. Mukatti hirkisanii deemanii farsoo isaanii dhugan gartee. Yeroo kana ati horachuu dandeessaa jechuudha meeshaa. Meeshaadhaaf dhiirti ollee qabdu ka garaa muratte kan dhugumaaf bilisummaaf hawwii bilisummaa qabdu qawween dhabe jettee harka marattee taa'uun gaarii miti. Kanaaf sabni Oromoodhaa bakka jiru hundumattuu dammaqa diimaan taa'uu qaba Oromoo keenya. Mootummaan nama nyaata mootummaan nafxanyaati. Minilik dhufee lafa qabate akka namni keenya jiru miti. Itti deema sirna Minilik deemee keessa jira wal qixa jira sirni Minilik qabate lafa. Namichi gaafa dura dhaqee masaraa Minilik dhaqee ittiin kakate murteeffate. Namni keenya jalan kaane duuba guyyaan haga inni step deemee arra sadarkaa kana ga'u sadarkaa dhumaa kana ga'u amma baara gadii lafaa fiigan. Baara gaddanii amma lafaa fiiginaa namni saba Oromootiif yaadu waraana bilisummaa Oromoo qofa. Hogganoota Oromootiif waan Finfinneetti walitti agartanii yayyii. Kutte yayyiin karaa kutte
Kano abatee hafe tokko daawwitti tokko sanii femi maal jaarsatti jedhiiban amma isaan maal jaarsatti jedhiiban isa duubaan waa godhuu dandeenyu kan abaa'oo soodamee ta'eeti bar kan abaa'oo hiiltan ta'ee kan abaa'oo lantan ta'ee wali jaatee kiteessu barreessu maaliif guyyaa tokko mootii dubbate maaf guyyaa tokko ajjeechaa tokko Oromoo kanaaf hin dubbatin kanaafuu Oromoo teenya bakka dhugaan jirtus dhaqaa bakka dhugaan jirtu dhaabbadha addi bilisummaa Oromoo dhiyoo tana qobaase waan baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu jechaadha waa'ee ofiisaa lafa Oromiyaa irratti baasee mootummaan coomsa biyyoolessa Oromiyaa jedhee qaamni kun labse kana bira bachuu qabdan Oromoo dhiira alaa keessan warri biyya alaa kana jiran kuma warri biyya alaa kana jiran kun ani beeku xiqqishoo isaanii kun ammallee waan isaan barbaadan annaaf hin galu kanaaf yoo sabni akka jiraan barbaadan yoo sabni akka salphina kana jalaa barbaadan yoo akka dhiiraatti fi uummataa ol qabatanii akka barbaadan taate mootummaa coomsa biyyoolessa Oromiyaa kana cinaa dhaabbadhaan jedhan akka dhaamsa intala Oromoo akka intala Oromoo hawaatti dhagahamanii akkatti gargaarsa haaromsa taa'aadha wanni kun keessanii isintti abbaadha isaan tutti abbaadha isaan kana namni taate isaanii hayyuu isaanii aktiivoonni keenya isaanii kanaaf waan kana tumsanii saba keenya salphina jalaa baasuun dirqama Oromummaa xiqqaanne dhugaa fi huccuu keessatti nuti dhiigaan bara Itoophiyaa ijaaruufi kaayoon maal eeroo Oromoos ta'e waraana bilisummaa Oromoos ta'e ilmaan Oromoos ta'e kan Oromoo fi Oromummaatti amanan Oromiyaatti nama akka Jawaar Mohaammed nama akka gammachuu ayyaanaa Mikaa'el Booraa qarshii fakkaataa jettee Oromoo namni nama harka jiru qarshii nama fakkaata gaafa nama harka dhabame immoo qartanuu gaafa dhabde deebitee argachuuf yeroo dheeraa si fudhata goonni hoggu hundan dhalatu Oromoo goonni guyyaa hundan dhalatu akkuma beekuun dubartii akkuma beekuun gootan deessu akkuma horsiisu warri dhiiraatis gootan horsiisuu gaafa dhalatu qaba gaafa dhalatu qaba kan dhalate ammoo kunuunfachuun dirqama Oromummaati dirqama Oromooti laal akka wajjin akkaataan nuti barsiisu jira sooshaal miidiyaa kana faallee Oromoo faaltee sooshaal miidiyaa ganda amantii kutaan paartii siyaasaatiin diigaa wal arrabsaa wal faalleeffatti arrasa hundumtuu arra sirriin xanyaa wanni deemu Oromummaa balleessuu deema malee paartii siyaasaa balleessuu deemu paartii ganda tokkoo balleessuu deemu Oromummaa balleessuu deema Oromummaan sun akkam banne immoo hayyoota keenyaaf tika ta'uu qabna tika ta'uu hayyoota keenyaaf nama diinni sodaatu maaliif sodaataa beekuu qabna dhugaan onneessaa dhugaan gootummaa dhugaan cimina isaa dhugaan akka inni isaa kana isaa walitti qabee deemee bakka takkaan qabuu danda'u argee kanaaf otoo jabeeffaa hayyoota kana hidhaarraa baasaa siraa irra Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Jawaar Mohaammed kun hidhamuu baate gammachuu ayyaanaa hidhamuu baate arraan kana Oromoon bakka arra jirtu kana hin jirtu dhiini Haacaaluu illee baheeti arkatee bakka isaa arkatee qabsoon Oromooillee karaa tokko qabatte sila garuu san hunda ni ukkaamsanii jechuudha hayyoota kana hidhuudha hayyoota kana hidhuun an dhugaan isinitti himaa nu miite ifittiin kijibuu hin qabnu nu miitee jirti bakka irraa nu miite qabdi akkamitti Jawaar gaafa ajjeesuuf mana isaa dhaqanii akkamitti Jawaar duudiidhaaf masqalan karaa cufaa baanii maaf du'uu dhabee deema akkamitti ka'ee deema Jawaar Mohaammed akkamitti dhaabbatee deema kanaaf nama keenya kan boru yoo arrabsinuus lolluunis murtii takkarra keenyus nuu fudhatu nama keenya hidhaarraa baafachuu qabna kanaafuu ani dhaamsi kiyya silaa dhaamsa hedduun qabaa garuu arrafasumatti dhaabaa galatooma isinillee isinitti dheeresseetiin jira ulfaadhaa jabaadhaa dhaamsa kiyya hojiirra oolchaa Oromoo. Waamicha keenya kabajanii yeroo teessan qaalii aarsaa guutanii asitti nu argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu isin galatoomfanna. Tole egaa daawwattoota keenya marii nu lalisee roobaa waliin goone kana fakkaata hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti hangama kiyyaan xumuradheetiin jira nagaan tura. Bushoftu deeman taadama deeman taajiroo
Kabakiba walfakatan homo homo nuti gairo damidolon dinanya ti Onna de vincile lo denye kero dinanya zangat ya gabro ya rodita esambada Onna de vincile lo denye kero dinanya zangat ya gabro ya rodita esambada Umni karu noromota kero lo ne esambada Mijumbal mazo pondota Dinero roti kalmata Awap si kudam teni salbata Ya gabro Ya rodita esambada Ya gabro Ya rodita esambada Onna te vincile lo denye Kero dinanya zangat Ya gabro Ya rodita esambada Onna te vincile lo denye Kero dinanya zangat Ya gabro Ya rodita esambada Omna vinin tu kesisa Aga chube kasamnisa Karibanti alam fata Sikubum se katengena Awap sikudam teni salbata Ya gabro Ya rodita esambada Ya gabro Ya rodita esambada Umna vinin tu kesisa Aga chube kasamnisa Karibanti alam fata Sikubum se katengena Awap sikudam teni salbata Ya gabro